بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله ونبرنا كنيا كتاب 40 النووي حديث لما تا أفرف الراجل راجع. أما جبريل في واي إسلامنا إيمانا إحسانا غفتي كذا واي ملتو قياما قياما رايز ملتو قياما har'a waa'ee qiyaamaa ni gaafachuurraa fi dhuma hadiisi. Qaala Jibriil akhbirnii naaf odeessii jedhe. Eega islaamin imaanaa fi ihsaana gaafate ta'een booda akhbirnii naaf odeessii jedhe. Ani sa'aatii qiyaamarraa naaf odeessii jedheen. Qiyaamaan yoom akka taatu mee naaf himii jedheen. Amma gaa guyyaa akhiraarraa isa tokko qiyaamaan kun jumlaa arkaana imaanaa keessaa isa tokko qiyaamaan kunis maaliif jennaan walyawmil aakhiri hin jenne walyawmil aakhirii san keessaa isa tokko jechuudha. Walyawmil aakhirii eega ima amantee booda yoom immoo qiyaamaan sun akka ta'u gaafate. Maaliif jennaani dhuma duniyaarraa waan eegaluuf qiyaamaan jechuun. فأخبرني نافوديسي عن الساعة قيامر نافوديسي جدين. أما ستي قيامان نجرا قيان قيامان نجرا ورين هنجر جر أكا كافرتوتا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا نجرا ورين كفرا كافمنو جدن لكي إيغت أمني بيي تاني قطو تاني hin kaafamnu eega tokko ta'e jireenyi duniyaa sii kana malee hin jiru jedhan. Nutitti immoo itti amanuun dirqama guyyaa akhiraa sanitti. Itti amanuu qofaa miti. Guyyaa sanaaf galaa qopheeffachuun hamtuurraa toobatanii gaarii hojjechuun guyyaa sanaaf qophaa'uurraa hafiinsi hin jiru. Kanaafuu eega akkas ta'e itti amanni yoo miree guyyaan isiidha naaf odeessii jedheen. Qaala ni jedheen. نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما المسؤول قافة ما وانتاني دي. ما المسؤول قافة ما وانتاني عنها قياما كنرى قياد أبتك قياما قيا قيامان تاتو كنرى قافة ما وانتاني بأعلم الربيك هنتاني من السائل gaafata kun isa kan gaafata beekuun qabu waa'ee qiyaamaa jedheen. Keessatti wanni nuufamsu maali? Nabiyyi irraa alayhi salaatu wassalaam waa lama. Waa lameeni guyyaa qiyaamaa waa sadii asirraa arganna. Waa sadii asirraa argachuu dandeenya. Inni tokkoffaani waan hin beekne tokko hin beeku jechuu. Digalee waan hin beekne hin beeku jechuuni eenyullee yoo ta'e nabiyyillee hattaa kunoo nabi Muhammad irraa sabatee jira. Waan hin beekne hin beeku jechuudha. Digalee hin beekuudha kun. Waan hin beekne hin beekuudha. Eenyullee yoo ta'e yelloo yookaan sadarkaa qonna jalaa gadi bu'aa osoo hin taane waan hin beekne hin beekuutu barbaachisaadha jechuudha. Tokko. Inni lammaffaani qiyaamaan akka jirtu guyyaan isii dhaabbattu hin beekamu malee akka qiyaamaan jirtu jechuudha. Inni sadaffaan qiyaamaan kuni ilmi namaa eega du'ee ni kaafama sanarraa irraa barra jechuudha. Amma qiyaamaan akkasuma guyyaan siidhaa hin beekamu jechuudha. Maaliif? إن الله عنده علم الساعة ربين بيكم سيقويا قيامان بقافتي سين أبتو إنيو بيرا ربي بيرا. أمس أفرفان حديث الراواني أرغنو
نبي محمد عليه الصلاة والسلام وان غيبي ربي إسا برسيسين ألتي وان غيبي هم بيكو وجدتو إيغا وان غيبي هم بيكني هوان متمو هنغبرمو أكا غرين صوفيا إسا وان متونو درمت دواركنا قبي كجتو سن هنجد أمو وجدتو هايا أمغا ريكوردي ركب بليان استاذ شبكان باسيرا
adeemcha. Kanaafuu maal jedhee nu lameenuu hin beeknuu jedhe waa'ee qiyaamaarraa. Anii fi atis illee guyyaa qiyaamaa guyyaa inni dhaabbatu hin beeknuu jedhe. Kanaaf guyyaa qiyaamaa namni beeku rabbiin malee nam tokko beekuu hin danda'u jechuudha. Akkasi. Qaala ni jedhe. Fa'akhbirnii eegagaa guyyaa isaa hin beekne guyyaa dhaabbata isaa hin beekne naaf odeessi an amaaratihaa mallattoo isiirraa. Mallattoo isiirraa naaf odeessii jedheen. Qaala ni jedhe. An talida al'amatu gabrittiin dahuudha. Rabbatahaa gooftaa isiidha dahuudha. Kuni tokko mallattoo isiirraa jechuudha. Amma gabrittiin gooftaa isii dahuu jechuun haati gabrittii gooftiin kan isiin deessu sun immoo gooftaa tahee argama jechuudha. Ajaa'ibarraa kun. Amma kana akkaataa hedduu irraa dubbatan. Ma'anaan akkana jechuudha. Zamana boodaa gabroonni ni heddummaata. Gabrichi ni heddummaata. Gabrootatu heddummaata zamana boodaa jechuurraa. Akkasi. Akkana jechuun gabroonni heddummaatee abbaan gabri kun namni gabra yeroo argatee ofumaaf itti fayyadama. Gaafa gabra kanatti fayyadamee irraa ilmoo argate ilmoon sun gara abbaatti waamamti. Ilmoon sun bilisaa isiin gabrittiidha jechuudha. Gabrittii mootii ofii deesse jechuudha. Maanaan lammaffaanii wallahu aalam rabbuma beekaa zabana boodaa ilmoon abbaatti mataa jabaattu ilmoon abbaatti jal'atu heddummaatuudha. Hamma ilmi yookaan ilmoon haadha ofiitti mataa jabaattu haadha ofii tumtu jechuudha. Eegalee baay'ee dhagaa yeroo ammaa kan haadha duuka fiigee haadha tumuu kan haadha ajjeessullee argame kan haadha ajjeessullee ganda tokko gaafuma qaraatii qaraanuu tokko haadhuma dhaheetuma ajjeese uleedhuma tumeetuma ajjeese. Inni tokko immoo kan duuka fiigee dhagaan dhahullee argeera. Lamaan kana rabbi na agarsiiseera anaayyuu. Kuni wama sabataadha rabbi na jaanu haa baasu. Haaya kana jechu. Subhaanallah. Jechi rasuulaa akkasumatti argamee jira jechu. Wa an taraa ammas mallattoo qiyaamaarraa ati arguudha alxufaat ummata miila qullaa duraan yaa'u alcuraat kan qaama qullaa yaa'u kan uffata hin qabne alcaala miskiina kan tahe ricaa ashaa'i karreettii tiisan duraan yataxaawaluuna amma immoo boodee kana horanee kan ol dhedheeratan fil buniyaan jaarmaya manaa keessatti ka ol dhedheeratanuu jechuudha. Ummata akkasiiti. Ummata akkanaa kanatu booddee keessa duniyaan itti horamee jaarmaya manaa keessatti ol dhedheeratan jechuudha. Akkuma har'aa kana manni duraan akkasiiti sitee gaalaa karreettii ta'ee magaalaa ta'anii jaarmaya keessatti wal dhadhaaddatan waliin dhaaddatan jechuudha. Kuni isa kanarra dhaaddata kuni isa kanarra dhaaddata isa kanarratti dhaaddata jechuudha. Walirra ol fuudhanii nama akkasiiti jechuun adduniyaan
heddummaatuudha mallattoon isaadha jechuudha. Kanaaf rasuulli akira zabanaa jedhan asalaatu wassalaam miskiinummaa isin irratti hin sodaadhu laakiin isin irratti bal'atee akka ummata isin dura irratti duniyaan bal'atee jennaan keessatti mokkoramanii sababa sanaan diin gallakkisan sababa sana akkas isinitti heddummaatee duniyaa keessatti wal dorgomtanii sababa saniin halaakamuun isin irratti sodaadhaa jedhe. Kuni waan mul'ataadha jechuudha. Waan akkasiiti. ثم قال ثم انطلق إيغنا كان غافتي ثم ديمي يرون غافتي ديمو والتجين أجمان نمي أمني صحاباس غرين أجبودا بحني إسان أرغني جيچو وما عجائبات ديمو ملي إيسا أكاليتي إسان أكاليتي همبر جيچو يرو مسانا كيستي سانجلا روخاتي أمو مت سانجلا روخاتي غافتي ثم فتاتي كأي ثم فلبسنا أني ترى مليان غويا هدو ترى زبنا هم توكو غويا سدي جدا مليان كوني ثم قال يا عمر إيغنا نجد يا عمر جدين غويا سدي بودا يا عمر وجدين أتدري نبيت من السائل أين غافتان أكتا غافتان سن أين أكتا نبيت جدين نمني غافتان رفي غافت سن قلت ننجد الله ورسوله أعلم رب ما فرق ما سات بك جديت تديبس ومارس وان هم بيكني غير رسوله في ربي تديبس قال نجد فإنه رسول الجد بر إن جبريل أتاكم سند في يعلمكم سنبرسيسو دينكم دين كيسن أكاتا دين كيسن اتقافة اتبرتن اتبرسيستنو اسم برسيسو فرق في جد رواه مسلم حديث مسلم توغبا سي جچو اس كيستي علمي دين براتو رتي حديثني ونكاسو دين براتو اكسو مسلمني دين اسادا ام مسلم جدي اوف جو سون تاني برچون درقم اكتا اسلامنا مالي اسلام او فين جدا مالي مؤمن او في اسلام او فين جچون برباچي سيو اسلامنا براتي مالي اكن دندامني نو افس جچو دين صدركا دين إسلامنا إحسان هون دساتو واهي توحيدا واهي أمر عقيدة براتون دركا مكة حديث نوغباسي صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.